ያልሽው ነገር ሁሉ ትክክል ነው። የሁላችን ጉዳይ ነው። በርቺ፣ ጠንካራ ሁኚ። በእርግጥ የሄቨን ጉዳይ መፍትሄ ማግኘትና ዳር እንዲደርስ ስራ መስራት አለብሽ። ቤት መዋል የለብሽ። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ የፍትህ ሂደቱን መከታተል መቻል ይኖርብሻል። እንደዚህ ነው ትታመኝ ብትወድ ለልጅሽ ለቀን ትሽራው ሌላ ችግር አለ ሌላ ችግር ነው Ada Evan if kennamu akasuma wadalen sena me fiti jira en daima Evan gudedamte jefamu kuni akka fano da wol qabato mega kesantu beka me waye daima Evan kana wol qabate wan haga mati social media harati deematin jiru yero garagara ti tajandan to ko yero guya takala qofa focame ti jalisa karu kaivan kuni guya ra guyatti humna gorate ti tarkan fata jira akasuma kabramo waye bichuti wan shashanu godus kesa dabaranna ካቢቹ ከነስ መር አገፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ዶሮ እንበላለን የምንለው ከዚህ ቀደም ዶሮ ሳይሆን ሽንኩርት ነው እንበላው ሽንኩርት ውስጥ ትንሽ ዶሮ ጨምረን ከዛ ዶሮ በላን እንላለን እንጂ ፕራይመሪ የሚበላው ሽንኩርቱ ነው ሽንኩርቱ መብላት ሳይሆን ወደ ዶሮ መብላት እንድንሸጋገር ነው የሚያስፈልገው ተጠብሶ በጣም ብዙ ዘይት ብዙ ሽንኩርት ሳይኖርበት ዶሮውን ከዳቦ ጋር ያደረግን መብላት እንድንችል ነው ዋናው ፍላጎት ጋራ ሉክ ሲቲ ጂጂራሙ ቀባ ኛን ከና ሃሳ ዶክተር አብይ አህመድ ከነዱ ተካ አጀንዳ ተያከሱ መገርቴ ነሞር ተኮ ፈሞ ድንቅ ሲፈናስ ካርገቴ ተኮ ፈሞ አቆሳት ለከላላን ጅሮቹላ ከናራት ለያደ ፋኪያቲን ገባ አረብ ደሞ ባለብራይ በጋራ ዴቪ ዳንገራ ቻናል ላይ ያርተን ሲንጀራ አይ መጉዴ ዳምታ ጄፈምተ ከናሞቴ ዱ ቀልቢሩ ራፍተ ኤቫን ዋይን አጀንዳ ሲ ጉያ ተካፊ ለመወጨሜ ጨልፈሙ እንደነ አማዩ ሶሻል ሚዲያ ከናቶ ዋቴ ትጅራ ሃይቂሲ ሃባው ሙቲን ወጋዲ Demishan jirame nama kanarratti murtaa'e gonkuma kan wal madaalu miti adabbiin isaa kan du'aa ta'uu qaba addabaabaa irratti ajjeefamuu qaba ka jiru ammayyuu dhiibbaan guddaan gaggeeffamaati jira dhiibbaan kun jijjiirama guddaallee fidaati jira jechuudha waan nama ajaa'ibsiisu waggaa takka dura eenyutu waa'ee ajandaa kanaa dhaga'ee ture nama muraasa daa'ima gudeedamtee ajjeefamte ka jedhamu haga xiqqoo takka dubbatamee achumaan callifame jechuudha gaafa wanti kun raawwatu jaalatta yoo ta'e jechuudha dhugaan yeroo takka takka bakkaati irraa abdii murattetti afaan qaban funyaaniin dubbatte akkuma jedhamu sanitti haati tuni achi keessatti akka lammii lammaffaa akkas jechuun hola waan akkasiiti jechuudha akkaataa haasaa isii keessatti illee warri kun warra beekamaadha garakaaniin abbaan manaa isii Tigreedha gaafa dola Tigraay sanbar inumayyuu gibbii isaanii kun saayilentiidha waan ta'eef gibbii tasgabbii qabu jedheetiin gibbii kana filadhee warra kana akka abbaa biddeenaatti engadda viidiyoo abbaa biddeenaan jennaan namoonni hedduun abbaa biddeenaatiin kan raakireeffatte dhugaara kan raakireeffatte akkaataa isiin itti ibsite laala ani akkuma aadaa keenyaatti yoo lukkuu qalanneeyyuu odoo isaan hin qammasiifne ijoolleetti jettiin kennuu jette hattaa kabaja kennu akka obboleessa kiyyaatti ilaala jette abbaa biddeenaa san birayyuu dabarte jechuudha nama akkasiitu deebi'ee naganee haala jechuutti jechuudha kan isiin ibsite jechuudha saniif jedhe malee dhugaadha nama isiin raakireeffatte abbaa biddeenaa nama viidiyoo dheengadda waraabee irratti abbaa biddeenaa yookiin kan isii fuudhe akkasii waa fudhattantu jiraaf jira akkasiin namaan waliin jiraadhuuf nagane kara kaaninoo isii tana tuffatanii lafarratti manguddummaadhaan fixanna kaasaa keessii kafalla maaliif mana murtii deemte maaliif gartee bakka kissiidhaa deemte kajuu doorsisa yaalii ajjeechallee irratti godhaa turan ammallee akka faannoodhaan wal qabatu wanti kun ni ukkaanfame malee jechuudha hedduu fakkeenyaaf miidiyaalee waan kanallee maxxansaatiin jiran bakka amma dura gaafa murtiin waggaa 25 kenname booda mana hidhaa inni keessatti hidhame fannoon cabsitee inni sachi keessa bahee qawwee fudhatee haara tana barbaadaa ture jechuudha haara mucoota haara ifantana jechuudha akkasitti haara sanii booda sodaattee baqattee gara Finfinneetti dhufte jechuudha miidiyaaleen tokko jedhanitti innummaan faannoo wajjin hidhata qabaa ka jiruulleen jira dhugaan daa'ima tana waggaa takka booda jedhee dhugaan isii arran tana laalama bara sekireetarii muummicha ministeeraatu Facebook asiirratti kuni yakka oliiti jedhee akkasuma gartee warri Bahardaar ka duraan callise ibsa baasee dhimmi dubartootaa fi hawaasummaa ibsa baasanii ogeeyyoonni adda addaa ibsa baasanii namni hundi afaan tokkoon akkasitti lallabaati jira jechuudha lafarratti kaasaa keessii kafallaa maal akkas waan jedhanii inni tuffiidhaan deemee fi rabbi har'a murtii du'aatu akkasi jaboo baasee isatti deemaa jira jechuudha yoo murtii du'aa ta'uu baate illee umrii guutuu yoo ati gartee haqa namaa dhiibdee irra ejjettee nama tuffattee jette akkana ta'u mudata jechuudha duuba xarraqummaan jara kana har'a hawaasni guutuu waliin iyyaa kantiibaan magaalaa Finfinnee mana jireenyaa kenniteef mana jireenyaa qofaa miti anasirratti kantiibaan magaalaa Finfinnee mana namoota adda addaatiin kantiibaan hedduutu jiran fakkaatan dhugaa dubbachuuf kanarratti akka nama tokkootti hedduutu akkana gammachiise baramma isiin xoonnata guddaa keessa seente gara kaan lubbuu kiyyaafuu sodaadha jettee akkasitti uf beesiftee akkasiin Finfinnee dhuftee har'a mana jireenyaa kenname jechuudha an kan haga ammatti gartee kantiibaan magaalaa Finfinnee kennite keessa akka aga kanaan gammachiisan jiru abbaa barbaadde haa taatu kuni namummaadha haadhummaadha ilmummaadha jedheetii yaada ammoo jajjabaadhu jetteen jirti akkasuma ogummaa keetiin hojii seentee akka hojjettu daa'imman haftee akka guddifattuu fi karaa siif mijjeessina jettee jirti ogummaa keetiin akka gartee hojii seentu haala siif mijjeessina jetteen jirti yeroo isa siyaasaa biyya keenyaa yeroo tokko itti fayyadaman tokko afaan nama dabooluudhaaf godhan tokko isaa miti jedheetii yaada hayti heevanii fi akkasuma gartee hayti daa'imman biyya san keessatti mirgi isaanii dhiibamu
sababa evan kanaan iyyuu seerri jabaan daa'imman eeguu gadi bahee irratti gurbaa kanarratti illee agarsiifame akka baalageen akkana adabatu godhamuun jechuun hayitis itti fufamuu qaba jechuudha. Haati tun ammoo haadha jabduudha. Haati laaftuun jettechuu fi miti silaa san ta'ee daa'ima tana dhabee naman dhabu anis lubbuun dhabu jettee achitti kaasaa jedhame san fudhatte warri kun warra dhageetti qabu warra nama sodaachisu warra gartee mallaqas qabu jedhame isinis intarviisii irratti obboleessi illee gabii gumruuk maal maalii irra hojjeta haqa ilmootiyyaatiin barbaada kajuu ammasi hayitiisi kanaan afaan qabu osoo hin taane iddoo jireenyaa haadha onneen madooti tana kiraa keessaa mana keessa qubattu haadha jabduu taatee hangarraa jiraatte nama garii osoo taate yookiin uf wallaalee bar dubartiin takka yeroo abdii muratte kanaa miti yookiin haaluma jiruu fi jireenya biyya arabaa kana keessatti dubartii meeqatu fakkeenyaaf maraatee yeroo gartee waan dubbattu fadhi uffattu wallaaltee gartee akkas taatu meeqatama garraan guchaan kan hin geenne jechuu barbaadeeti isiin tuni haala san hunda keessa dandamattee as geettee arran tana isii osoo hin ta'in qabsoon kun kan ummata guutuu taate jechuudha. Dhugaan heevan barbaaduunis itti fufamuu qaba. Dhugaa heevan tana keessaan ammoo dhugaan daa'imman hegeree fuula duraa sodaa malee akka jiraatu kan agarsiisu murtiin akkasii kennamuu qaba jedheetii yaada akka nama tokkootti jechuudha. Dhugaan daa'ima tanaa bahuun kaleessa daa'imman akkanaa hedduu kan dhiigni isaanii guyyaa takka lama ajandaa ta'e akkasitti hafee isin jechuu barbaadeeti. Kan biraa immoo haasawa bichuuti shunkurtii nyaataa jirra gara lukkuutti nyaatu tarkaanfatu qabna. Itoophiyaa keessatti kanaan dura shunkurtii lukkuudhaan nyaanne shunkurtii hedduu lukkuu waa xiqqashoo itti godhanne shunkurtii lukkuun nyaataatiin turre malee lukkuu hin nyaanne shunkurtii lukkuudhaan nyaanne lukkuu nyaanne jenna. Kana booda kan barbaachisu shunkurtii lukkuudhaan nyaachuu osoo hin ta'in lukkuu zayita akkas hedduutti naqan malee shunkurtii malee kophaa isaa bilcheessanii kophaa isaa affeelanii daabboodhaan nyaachuutti garasitti tarkaanfatuu qabna. Itoophiyaa keessatti aadaan shunkurtii lukkuudhaan nyaatamu sun jechuun isa shunkurtiin irra hedduu yookiin shunkurtiin kiiloo 5 qophaa'ee lukkuu gimmaasha kiiloo itti godhamu sun jijjiiramuu qaba. Garasitti tarkaanfatuu qabna. Jijjiirama jechuun jijjiirama karaa nyaataa karaanis gara shunkurtii nyaachuurraa gara lukkuu tarkaanfatuu qabna kan jirudha. Asirratti yaada kiyyallee isiniif hin qoodame. Gara lukkuu daabboodhaan nyaachuutti tarkaanfatuu qabna kan jiru eebba warshaa lukkuu irratti kan inni dubbate jechuudha. Hedduu takka ajandaa ta'ee namni kaan isa dinqisiifata. Inni kaan ammoo gartee keessattuu biyya keenya san keessatti maaltu jira karaa warra habashootaa kana faan nu birattillee jaalatama lukkuun hin beeka Oromoo birattillee warra ammoo warraaf ammoo akka malee dooroo waxi jennaan aadaa wahiitiin wal qabsiisu akkana noormaalii nyaata jaalatamummaa qofa osoo hin ta'in aadaa wal qabsiisu. Kanarratti jarri akkamitti gartee namichi kun hin qoosaa yookiin maraataadha akkasii waan jiru komantiilee irratti kanarratti kennamu hedduun dubbisaatiin ture. Ana abiyyiin waa'ee ajandaa siyaasaa waa'ee nugusummaa maal kana miti. Haasa'oota inni waa'ee jiruu fi jireenya kanarratti haasa'u irratti kana gammachiisu hedduutu jira. Haasa'uma kanaan wal fakkaatu waa'ee kushiinaa bareechifatu saloonaa qofarratti xiyyeeffannaa nuti kushiinaa bareechifachuun mana fincaanii bareechifatu irratti xiyyeeffachuu qabna. Mana fincaaniitii fi kushiinaa akka tirfiitti ilaallaa saloonaa qofa bareechisuu irratti xiyyeeffannaa jedhee ture. Gaaf sanillee ajandaa guddaa ta'e waa'ee kushiinaa fi shintibeetii haasawa jedhame. Amma isa ammaa kanarratti mee akka dabritti achi dabarru. Biyya san keessatti akka shunkurtiidhaa fi zayitiin qofti nyaatamu waa'ee nyaata lukkuu biratti nama ol mormisiisa. Ammoo faayidaan isaa akkami faayidaan lukkuu keessaa argamu sun hagam argama. Miidhaan isaan caalu zayitiin achitti naqamu san addunyaa kanarratti irra guddaarra wanni haala miidhaa adda addaatiif nama saaxilaatiin jiru shunkurtiin bareeda ta'u iyyuu zayitiidha. Ammoo lukkuun isin dubartootatu beeka zayitii akkamii akka fidu. Namni yeroo gartee ayyaanaaf adda addaatiif yeroo lukkuu nyaatu akkam akka taa'aa jiru namni keessattuu yeroo har'aan tanaa alarjii qabu kan gartee gaastirii qabu haala adda addaa namni magaalaa jiru jechuu kiyya garaan isaa coomaa fi gartee kolesterooliin guute kun akkam taa'aa jira. Asirratti waan Dr. Abiyyi jedhe kun eebbara dibbatti dhugaadha. Mee biyya namaa keessa jira. Biyya namaatti akkuma Abiyyi jedhe kana lukkuun nyaatama shunkurtaa osoo hin taane namni bifa qoosaatitti akka waan akkana kan haasa'u akkas jechuu danda'a. Namuma biyya keenyaa kan coggaarraa fi haala adda addaatiin fixe waan kana jedhetti addiifama na godha. Namni hedduun akka jaalatanii beeka lukkuu anillee akkasumatti jaaladha. Barbaree irraan bisi ammanni barbaree fi shunkurtii fi zayitiidha kan nyaatamu lukkuu miti jechuudha. Lukkuu takkatti kiiloo 10 naqanii lukkuu takkatti shunkurtaa kiiloo 3-4 naqanii shufti ilmaa zayitii leetira 3 naqanii barbaree ammoo kiiloo takka dhiifama kan dubartoonni itti naqamee akkasitti kuni waan dhugaati. Ammoo waan tokkoon dhaabbichuu irratti akkuma biyyoota namaa keessatti gartee lukkuun daabboodhaan nyaatamu biyya namaatitti manni fincaaniitii fi kushiinaan tolfatamu saaloona qofarratti akka hin xiyyeeffatamne kunis waan dhugaati. Akkuma gartee wantoota jiruuf jireenya ilma namaatiif barbaachisu waan adda addaa gartee kan biyya san jiru akka aadaa ta'e jechuun aadaan haa badduu osoo hin taane aadaan akkuma jirtu ta'e jechuun yaa wantoota akka gartee aadaa ta'ee tafaa'ul itti ilaalamu gabbaramutu jira bar waan warri sun nutti fide jechuudha baalaachin hagaraachin waan biyya sanii hunda waan addaa takka godhame waan bar jechuun jiruu fi jireenya keessan nama miidhu waan nyaata dhugaatii keessan nama miidhu
akkuma amma gartee fakkeenyaaf Dr. Abiy amma kaase kana lukkuu jechuun dooroo jedhame dooroo waxii yaallee jettee amma seentee hoteela fakkeenyaaf biddeena irratti shunkurtii naqamee sii dhufa jechuudha. Bakka dooroo waxii. Abbaa manaatiif dooroo waxiin qalame shunkurtiin bakka distii guddaa barbaadame yeroo lukkuun qalameetti distii guddaa tokko barbaadame keessatti affeelamaa shunkurtiin jechuudha. Lukkuu takkatti keessa ni kaa'ama. Lukkuu bakka garatti bahaa kaagasii bayyasan keessaa kan abbaa manaa kana kan ilmaa kana maal jedhamee akka tafaa'ula bakka gabbaruu shunkurtimaa fi zayitii wantoonni akkanaa kunniin dhiibamuu qaba. Jeedii nama naannaa akkaataa biyya namaa yoo bar biyya namaatti dama mee lukkuu haa jennu. Addunyaa irratti beekaman kaampuniin guddaan amma KFC biyya keenya illee galeen fakkaata. KFC seente lukkuu barbaadu muraa takka muraa lama muraa sadii amee akkaataa maatii keetiitti akkaataa ta'e jettetti lukkuma sii dhufa jechuudha. Shunkurtii biratti agartu biddeena biratti agartu. Kanammoo dooroo waxi jedhee achirra immoo dooroo waxiin kun baxaabbaxamee saafaan jira ta'a. Wantoota akkanaa kanneen jijjiiruu irratti akkaataa addunyaan itti jiraatutti jijjiiruu bahalaachiin jedhameetuma nyaata coggaarraan bukoo fakkeenyaaf biddeenaan wal qabatu bukoo coggaarraan nama meeqa fixaatiin jiru. Akkasuma gartee dooroodhiin kan amma zayitaan nama meeqa fixaatiin jiru. Biyyuma guddate san keessatti illee sanbarree baranillee nama akkasuma beeke oguu kana isin jedhu nyaata kana qeeqaan jiru beeke akkaataa nuti itti guddanne sanirra bahalaachiin osoo jedhamu nu barsiisan jechuudha. Biyyi namaa nyaata coggaarraa namatti hidha nyaata gartee garatti namu ulfaan nama haala akkasiitiin nyaata madaalawaa ilma namaatiif ta'uudha kan biyya namaa itti fayyadamaa hin jirtu jechuudha. Kanaafuu akkuma gartee biyya namaatirraa waa'ee nyaataatiin wal qabatee waan gaarii dhattee biyya kan nu fidde kanatti dimokiraasii illee biyya san nu fidi nugusummaa qofa biyya arabaarraa yookiin ammoo gartee haala akkaataa darbe waggaa 100 duraa osoo hin taane siyaasa qaroomaa addunyaan ittiin bulaatiin jirtu kan gartee rasaasaan osoo hin taane filannoodhaan qalamaan daftaraa wal bulchaatiin jiran illee osoo akkasii gartee koppii gootee biyya keenyatti peestii nuu goote kan nyaataa gartee akkasitti peestii nuu godhaa jirtaami kan jiruu fi jireenya peestii nuu godhuuf yaalii godhaa jirtaami godhuus baattu dimokiraasii illee akkasumatti nuu fidi isa qalamaan wal bulchan isa gartee filannoo wal bulchan siyaasa hammayyaa kanuma gartee hatta biyyoonummaan ollaa keenya Afrikaan hedduun isaanii amma ittiin bulaa jiran kanallee osoo gara biyyaatitti nuu fiddee siin jenna kaa waan kana namni hedduun akka fariitti ilaaluu danda'u waa'ee shunkurtii haasa'ee jechuu ni danda'u dhugaa lafa jirtu inumaayyuu abbichuun barbaree irraa hambise barbaree illee kiiloo itti naqama osoo achi keessatti osoo mizaanamee barbaree fi shunkurtaanis lukkuurra hedduudha akkuma inni geessan kanaafuu kuni waan sirriiti waan rakkoo biyya keenyaa hagaraachin jedhameetiin jarri sun nutti fide kagartee namni keenyallee akkasuma fudhatee itti waliin rakkataa jiru jedheetti yaada kuni naaf ta'eeti jiraan akkaataa rabbichuun itti deeme kun jechuu barbaadeeti. Ana biraa moobaala biraa hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaan tura.